Truecalleriin lakkoofsa bilbilaa hin beekamne akkamittiin adda baasa? Truecalleriin aappii yookaan mosaajii bilbiloota hin beekamne adda baasuu fi bilbiloota scam ta'an yookaan spam ta'an ittisudha. Namni tokko yeroo isinii bilbilu Truecalleriin huge global database check godha. Kuusaan odeeffannoo kun irra caalaa kan argamu fayyadamtoota Truecalleriidha. Truecalleriin bilbiloota namaa kan argatu yeroo isin Truecaller mosaajii isaa yookaan aappii isaa buustanii itti fayyadamtan allow contact gaafa jettan gaaf isin eeyyamtaniif kontaaktii keessan hundasaa argatee namoota biraa gaafa isaan saayiniin godhanii fayyadaman isaan biraa geessaa jechuudha. Yuuzaroonni miiliyoonota lakkaa'aman gaafa isaan kontaaktii isaanii sheer godhanii kontaaktii miiliyoonota lakkaa'aman qabaatu jechuudha. Kanaaf yooti Truecalleriin fayyadamnerre bilbilli kee Truecaller keessatti kan argamu jechuudha. Akkamitti Truecalleriin bilbiloota scam yookaan spam ta'an adda baasa? Truecalleriin bilbiloota akkasii kan malawwan adda baasan keessaa bilbiloota tokko namoonni baay'ee yookaan yuuzaroonni baay'ee irra deddeebi'anii riipoort yoo isaan godhan adda baasa. Kan biraa immoo AI fayyadamuun lakkoofsota akkasii adda baasuu danda'a jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan aappii Truecallerii buuseen jira. Isti walumaan goona. Amma welcome naan jedheera set Truecaller isa kanan dhiisna. Permission isaa ilaala. Allow Truecaller access to your phone call. Allow goona. Allow Truecaller to access your contact. Kontaaktii keessan access gochuuf allow godhaa isiniin jira. Garuu dirqamadha. Don't allow goonee darbina. Allow goona. Truecaller send view SMS hunduma isaa allow goonee dabarra. Ishee jalqabaa don't allow goonee kontaakticha malee jechuudha. Garuu dirqama kan inni godhu walumaan ilaalla. In order to work properly Truecaller match kontaaktii keessan share gochuu qabdu properly akka isin hojjetu fedha. Kanaafuu setting keessa deemnee allow goonee isinitti agarsiisa jechuudha. Go to setting. In order to permission seedu keessa deemnee dirqama allow gochuun keessanii kanaafdha. Karaa kanadha. Karaa isaan itti accessii namoota kontaaktii namoota baay'ee argatanii daataa waliif share godhu jechuudha. Kun don't allow jedheen ture amma asti allow godhee nan deebi'a jechuudha. Sila naa banuu didee amma immoo naa banuu danda'a jechuudha. Akkuma argaartan kun asti allow godhee deebi'een jira. Kun naa banee jira. Create your profile jira. Kana dura banee gatiin tureef sti emailii ma tokkoon cal jedhee emailiin kana dura banee tureen nan seena. Shiisee continuous. Kun akkuma argaartan kontaaktiin koos share ta'ee jira jechuudha. Dirqama gatii ta'eef hundumtuu share godha. Karaa kanadha Truecalleriin akkasitti hojjeta guys. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe fi like gochuun dagatina. I hope jaallattaniitu video kana. Peace out.